hojii oomishaaf oomishtummaa bunaa guddisuudhaan wajjin wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hojii inisheetiivii misooma bunaa qoratee hojiitti eegalchee naannoon keenya buna biyyattii kanatti oomishamu keessaa parsantaa 100 ol oomishaanis ta'ee gabaatti dhiyeessuu fi gabaa biyya alaattis erguudhaan kan beekamtuudha waan ta'eef lafee dugdaa biyyattii tanaatis ta'ee lafee dugdaa diinagdee naannoo keenyaa ta'ee kan tajaajilu waan ta'eef qorannoowwan inisheetiiviiwwan qonnaa adda addaa qoratee hojiitti galchee jiru keessaa tokko kan bunaati marsaa duraatiin jechuudha inisheetiivii naqamtee dikilaareeshii yookaan labsii naqamtee jedhuun bara 2011 mootummaan naannoo Oromiyaadha. Inisheetiivii kana kan labse inisheetiivichi kun yeroo labsamu hojii oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuu oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuu qulqullummaa bunaa eeguu fi baay'inaan bunicha gabaa biyya alaatti gabaatti dhiyeessuudhaan akka inni sharafa argamsiisuu qabu kan akka argamsiisu taasisuudhaaf kan hojjetamudha. Hojiin oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuutiin wajjin wal qabatee hojii sadan afran tokko gurguddaadha jechuudha kan nuti hojjennu. Inni tokkoffaan lafa bunaan amma dura hin qabamin jiru bal'inaan sanyii filatamaa bunaa qopheessuudhaan bifa qulqullina qabuun qopheessuun qotee bulaan dhiyeessuudhaan qotee bulaan bal'inaan buna dabalataan akka dhaabu taasisuudha. Bal'inaan buna dhaabuudhaarraa kan qabe yeroo ammaan tana hanga bara 2017 dhaabbii ganna kana xumurree wajjin dabalatee hektaara dura gaafa inisheetiivii jalqabu hektaara miliyoona 2 caalutudha lafti buna naannoo keenya keessatti bunaan uwwifame yeroo ammaan tana hektaara miliyoona 3.4 irra kan itti geenye jechuudha. Kuni inisheetattaaffii hojii oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf taasifamu kan dhufedha jechuun ni danda'ama. Hojiin inni lammaffaa immoo lafa bal'isuun hojii tokkoffaa yoo ilaaltu tokko hojiin lammaffaan immoo buna haadhoo duraan dhaabbatee jiru oomishtummaan isaa akkamitti guddachuu danda'a. Maal yoo goone kan oomisha hin kenne oomishatti akka galu goona kan ammoo oomisha kennu kunuunsa barbaachisuu fi wanta isaaf barbaachisu gochuudhaan oomishtummaa akkamitti guddisuu dandeenya kan jedhudha jechuudha kan hojjennu. Kanaanis wal qabatee tokko hudhaan buna keenya lafa buna uwwisee jiru qabatee jiru keessaa tokko bunni naannoo keenya keessa jiru buna baay'ee dullooma oomisha ala ta'e akkanumatti lafa qabatee jiru 35 ol kan ture kana geemmachuudhaan yookaan buqqisuudhaan sanyii filatamaan bakka buusuudhaan akka inni oomishatti galu gochuudha jechuudha. Kunis oomisha keenya guddisuu keessatti shoora mataa olaanaa qaba waan ta'eef dura lafa hektaara 50,000 hin caalu ture akka waliigalatti jechuudha bara 2011 duratti kan geemmishne ture naannoo keenya amma gara hektaara 600 ol inisheetiivii kana raawwachuudhaan waggaa lamatti bunni waggaa tokko har'a geemmishame waggaa lamaan har'aa oomishatti gala waan ta'eef inni kun jijjiirama oomisha irrattis jechuudha jijjiirama guddaa kan itti finnee fi oomishtummaan buna keenyattis haaluma wal fakkaatuun kan itti dabalamee fi buna immoo haadhoo jirus kunuunsa barbaachisu gochuudhaan xaa'oo uumamaa isaaf barbaachisu itti gochuudhaan haa ta'u qotee bulaan akkaataa itti aramuu qabu akkaataa itti kunuunsa bunaaf barbaachisu karaa qorannoodhaan teekinooloojii biyya hojiirra oolchuudhaan akka hojjetaman jechuudha. Hojii hojjechuun kanarraas ka'ee yoo xiqqaate yeroo ammaan tanaa bunni keenya bara 2012 oomishtummaan isaa kuntaala 6 hektaara tokkorraa hin caalle ture gara hektaara 8.5 hektaara 9tti guddisuu dandeenyeerra jechuudha. Hawwii bara keenya oomisha bara 2017 kanaa yoo ilaalu taate jechuudha. Kun immoo ammaan tana waan jiru yoo ilaalu taate bara 2018 kana hanga hektaara kuntaala tokkorraa hektaara tokkorraa haga kuntaala 10 akka argachuu dandeenyu agarsiiftuun tokko tokko kan jiruu fi oomishni yeroo ammaan tana naqatee haadha irratti jiru yoo ilaalu taate abdii qabeessa akka ta'ee fi bu'aa inisheetiivii irraa argamaa jiru kun guddachaa kan jiru ta'uu isaati. Kana qofa osoo hin ta'in ammoo oomishni bunaa oomishamu kun oomishaaf oomishtummaa guddisuu qofa osoo hin ta'in oomishni kun ammoo karaa qulqullina qabuun oomishamee gabaatti dhiyaachuu qaba kan jedhu irrattis tattaaffii hojjechaa turreen bunni keenya dur naannoo keenya keessa irraa bahu qulqullummaan isaa sadarkaa 40-60tti jechuudha kan qoodama ture. Parsantiin 40 buna sadarkaa tokkoffaa hanga 5ffaa bahu ture. Parsantiin 60 immoo buna sadarkaa 5ffaadhaa ol bahu. Kana jechuun maal jechuudha buna oomishnu kana keessaa gabaa dhaqqabee gara biyya alaatti deemuu kan danda'u 40 hin caalu ture jechuudha. Qulqullummaadhaan kan barbaadamu sadarkaan ammoo sadarkaan tokkoffaa sadarkaa lamaffaa sadarkaa sadaffaan kun buna ispeeshaaliitiidha. Gabaa biyya keessa keessatti kallattiidhaan buna gabaa biyya alaa bahudha. Gabaa biyya alaa keessatti gatii olaanaatti buna gurguramudha. Kanaaf sharafa biyya alaa keessatti baay'inaan fidus dabree beekamtii bunni keenya immoo gabaa addunyaa keessatti qabaatus kan ittiin dabaluu danda'uu fi bunni keenya dorgomaa ta'ee buna kamiyyuun biyyoota kamiyyuutu ol akka fudhatama argatu kan taasisuu fi fedhii buna bittoota biyyoota addunyaa gara biyyoota keenyatti kan deebisudha. Kanarraa ka'uudhaan yeroo ammaan tanaa kan ilaalu taate yoo xiqqaate waggoota 5 dabran kana baayaroonni yookaan buna bittoonni gurguddaan bunnoonni addayyaa 70 ol biyya keenya keessatti dabalataan galanii buna bituu jalqabaniiru. Kun maal agarsiisa bunni keenya beekamtii nuti buna keenya sadarkaa addunyaatti ittiin uumaa dhufnee fi biraandiin jechuudha nuti biraandiin bunicha ittiin beeksisaa jiru akka biyya keessattis ta'e akka naannoo keenyatti godhaa jirru kan dhufe jennee fudhachuu dandeenya waan ta'eef qulqullummaan kun isa kana maal goone amma daayiverti goone 60-40 deebisne jechuudha. Bunni sadarkaa tokkoffaadhaa hanga sadarkaa 4ffaa %60
bunni sadarkaa sanii ol bahu immoo sadarkaa 40tti akka gabbuu fi bara 2018 kan immoo inisheetiivii mootummaa naannoo Oromiyaa bifa adda ta'etti kennuudha yeroo ammaa sosochii eegumsa qulqullina bunaatii fi baay'inaan gabaatti dhiyeessuu jedhu kan jalqabneen yoo xiqqaate bunni parsantiin 80 sadarkaa tokkoffaadhaa hanga sadarkaa afuraffaatti akka bahuu qabanii fi kan sanii ol bahu parsantii 20 qofa akka ta'u gochuudhaaf hojjechaa jirtu jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Inisheetiivii fi carraaqqii nuti bunarratti fidaa jirru gama hundaanuu kan godhamuu fi kan oomishame kun ammoo qulqullinaan oomishame baay'inaan akka oomishamu gochuu qulqullummaa akka qabaatu gochuudha. Oomishni qulqullummaa qabaata kun ammoo baay'inaan bee gabaa akka dhaqqabu gochuudhaan jechuudha. Bu'aan kun maal agarsiisa? Alkallattiinis ta'ee karaa kallattii ta'een bu'aan namni dhuunfaa qotee bulaan dhuunfaa daldalaan dhuunfaa bunarraa argatu kan dabalu ta'ee galiin biyyattiitii fi galiin naannoo keenyaa kan ittiin guddatu ta'u yeroo ammaan tanaa kan ittiin agarree bu'aarraa arganne jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Dhiyeessii teekinooloojii misooma bunaatiin wajjin wal qabatee dhiyeessiiwwan teekinooloojii kun kallattii lamaa ilaaluu danda'u. Tokko dhiyeessii sanyii filatamaati. Dhiyeessii sanyii filatamaa bunaa bal'inaan jechuudha. Dur naannoo keenya keessatti dhaabbilee dhaabbata qorannoo qonnaatiin vaaraayitoonni bunaa adda addaa ba'anii sheelfii ta'anii taa'aa turan. Yeroo ammaan tanaa waggoota shanan kan tattaaffii taasifneen bunni nuti biqiltuu nuti qopheessinee dhaabnu kamiyyuu sanyii filatamaa ta'uu qaba. Sochii jedhu kan jalqabneen akka biyyattitti sanyiiwwan filatamaan bunaa ba'an haala agiroo ekooloojii qilleensa isaaniitiin yeroo ammaan tanaa hojiirra oolaa jira. Bal'inaan kan dhaabbanni instituutiin qorannoo qonnaa kan naannootii fi kan federaalaa baay'isee qotee bulaa keenyaaf dhiyeessu akkuma jirutti qotee bulaan dhuunfaa isaatiin sanyii akkamitti baay'isee deemaa fi mootummaan ammoo baagataan deeggaree aanaa hunda keessatti buufata sanyii baay'isuu sanyii filatamaa kana baay'isuu dhaabuudha yoo xiqqaate hektaara tokko ol hektaara aanaa 55 ol keessaa qabna jechuudha yeroo ammaan tana sanyii filatamaa bunaa kana. Sanyiin filatamaa bunaa kun sanyii filatamummaan isaa akkuma jirutti immoo teekinooloojiin bunaa kanarratti appilaayi kan ta'u haalli itti dhaabbatu haalli itti kunuunfamu hundi achirratti appilaayi kan ta'u waan jiruuf qotee bulaan isarraa akka baratu gochuudhaan teekinooloojii dhiyeessii teekinooloojii kun akka wal gabatuu fi itti akka wal gahuu fi qotee bulaan immoo teekinooloojii kanatti akka fayyadamuu danda'u hojii bal'aadha kan hojjechaa jirru garammoo teekinooloojiiwwan adda addaa oomisha qulqullummaa bunaa eeguu danda'an warshaaleen buna miiccan warshaaleen buna qulqulleessan kan ammayyaa'aa ta'an jechuudha. Hanga buna firii isaatiin ijaallaalee adda baasuu danda'u abbootii qabeenyaa kananis galii akka hojiirra oolamu godhamaati kan jiru jechuudha. Ammaan tana bunni kuni buna magarroo of keessaa qaba buna gurraacha of keessaa qaba jedhee soortii godhee adda baasee kan wanni agarsiisutti jechuudha dhiyaachuudhaan kan dhufee fi ammayyeessaa deemuu keenya buna keenya misooma isaa keessa ammayyeessaa qulqullummaa isaa keessa ammayyeessaa sirna gabaa isaa keessa ammayyeessaa deemaa kan jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Gabaa wajjin wal qabatee sirna vertikaal integreeshinii jechuudha ammaan tana dur ECX kan jedhamu qofa keessatti daangee qotee bulaa dhiyeessiin ECX sanitti warri buna dhiyeessu buna fideet giddugala ECX itti kennaa ECX kun immoo buna akkuma fedhetti waliin dhiyee jechuudha abbaa fedheef caalbaasidhaan gurguraa kan ture. Isa kana bira kunneen amma immoo qotee bulaa fi alergaan kallattii wal argee buna walitti walirraa gurgurachuu akka danda'u. Alergaa fi dhiyeessitoonni bunaa kallattiin dhufanii akka buna keessa galanii buna waliif gurguruu danda'an godhamee kan jiru waan ta'eef jechuudha yeroo ammaan tana galiin buna kanarraa argamaa jiru akkuma biyyattiitti bara 2017 kana hanga waxabajjii 30 doolaara biiliyoona 2.64 kan biyyattiin galmeesse keessaa dhibbantaa 78 buna naannoo Oromiyaa keessaa ba'edha jechuudha. Bara 2018 kan ammoo oomisha immoo ja'a adoolessa kanarraa jalqabee ammoo oomisha gabaatti dhiyaataa jiruun gara doolaara biiliyoona 3tti guddisuudhaaf dhiyeessiin buna keenyaa duraan toonii 200 qofa ture. Toonii 200 caaleen beekne gara toonii 450tti ol guddate kan naannoo Oromiyaa akka biyyattiitti gara toonii 600 akka addunyaatti gara toonii 470tti jechuudha guddachuu kan danda'e dhiyeessiin gabaa biyya keessatti biyya alaa keessaa haaluma kanaan dabale oomishi naannoo keenyaa immoo dura toonii miliyoona tokko hin caalle niirlii toonii miliyoona takka tuqaa 8 bara 2018 kan argannee kan qabanne toonii miliyoona takka tuqaa 7 immoo bara 2017 kana kan ittiin arganne waan ta'eef oomishtummaan keenyas oomishni keenyas almost dachaadhaan dabalee jira jechuun kan nu dandeessu ta'uu isaa ibsuun barbaada. Qotee bulaan keenya bunarraa baay'ee fayyadamaadha. Qotee bulaan buna akka aadattis akka amantittis qabateeti kan itti fayyadamu keessatti kun naannoo Oromiyaa keessatti. Bunaaf nagaa hin dhabinaa kan jedhanii fayyadaman waa malee miti jechuudha. Buna namni qabu nagaa qabaannaan diinagdeenis ta'ee jiruuf jireenya isaanii fooyyeffatee kan ittiin jiraachuu danda'u kan jedhu aadaa sirna badhaadhinaa kan ittiin qabates waan ta'eef qotee bulaan keenya ispeeshaalii yeroo ammaan tanaa rakkoowwan ammaan tana jennu kan duraan oomishaaf oomishtummaan xiqqaachuudhaan wajji wal qabatee jiru qulqullummaa dhabuu wajji wal qabatee jiru sirna gabaa mijataa ta'e dhabuudhaan qotee bulaan irraa fayyadamaa hin turre yeroo ammaan tanaa yoo xiqqaate dura buna biyya keenyatti argamu keessaa qotee bulaan keenya parsantii 10 qofa bu'aa kan argatu ture. Parsantii 10 parsantii 90 warra indirect buna keessatti involve godhantu bu'aa argata ture.
yoo xiqqaate amma gara parsantii 20tti akka qotee bulaan guddatu gochuu danda'ameera. Kuni gara 30-40tti fiduuf deemaa jirra jechuudha. Yoo xiqqaate walqixa akka ta'u qaamni buna kana gaduu fi qaamni buna kana oomishu bu'aa bunarraa argatu kana gatiin isaan baasan akkuma jirutti akka argachuu danda'an kan godhamaa jiruu fi yeroo ammaan tana qotee bulaan kamiyyuu kan dura buna buqqisee balleessuudhaaf deemaa ture hundi yeroo ammaa immoo miira keessa galee haalli itti biqiltuu bunaa fudhatee buna dhaabee buna kunuunsee gorsa nuti kan hunda fudhatee hojiirra oolchu kan itti dhufe waan ta'eef madda galii guddaa godhatee jiruuf jireenya isaanii kan itti jijjiirrate ta'uu isaa kaasuun barbaada jechuudha. Wanna addaan qabu yoo qotee bulaan keenya bunni lafee diinagdee biyyattii tanaa ta'uudhaan jiruuf jireenya isaanii guddisuus biratee biyyattii tana utubee dhaabuu kan danda'u waan ta'eef hojimaata bunaatiif barbaachisu kamiyyuu hojiirra oolchuudhaan teekinooloojiiwwan adda addaa yeroo ammaan tana sirna eksteenshinii bunichaa nuti amma lafa qabsiisuuf diriirsaa jiru kilaasteraan dhaabuu kunuunsuu sanyii filatamaa fayyadamuu qulqullinaan oomishuu qulqullinaan gabatti dhiyeessuu jedhamu kana fudhatanii lakkaa'anii akka isaan gabatti dhiyeessuu qaban ergaa koo carraa kanaan dabarsuuf.